Jirra jirtu harka fuune har'ammoo boqonnaa jaaffaatiin wal arginee jirra. Boqonnaan jaaffaan about performance appraisal jedha jechuudha. Kanaaf koorsiin kun human resource management jedhama. Boqonnaa tokkoffaarra jalqabnee har'a boqonnaa jaaffaatiin geenyee jirra. Kanaaf warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan jechuu hin daganne. Ammas chaanaalii keenya keessatti turuudhaan viidiyoo babbareedduu akkana argachuudhaaf subscribe gochuun hin dagatamu. Warroonni chaanaalii keenyaaf miseensa taatan akkuma barame copy link share gochuu, like gochuu fi comment section jalatti nu kaa'uun dagatinaa jenna. Kallattimaan gara boqonnaa jaatti seenna. So the chapter outlining about this chapter is all about after completing these parts, participant will be able to understand performance appraisal definition, purpose of performance appraisal steps, problem with performance appraisal method, and who should undertake performance appraisal. Kana jechuun maal jechuudha? Performance appraisal jechuun performance yookaan immoo dandeettii hojjetaa tokkoo sakattaa'uu yookaan immoo gama taasisuu jechuudha. Kanaaf performance appraisal jechuun maal jechuudha? Kaayyoon isaa immoo maayinni? Performance appraisal stepping kun immoo maal fakkaata? Yeroo performance appraisal goonu problemiin jiru maayinni, rakkoon mudatu danda'u maayinni? Meetodiin performance appraisal itti goonu immoo eenyu fa'aa? Inni dhumaa immoo performance appraisal sana kan hojjetu eenyu kan jedhu laallachuu. So performance appraisal jechuun it is a process of determining how well an employee is doing his or her job. Hojjetaan tokko hojii isaa hammam hojjechaa jira yookaan immoo hojii isaa performance kaamee wajjin gaafa compare goonu, standard kaamee wajjin compare gaafa goonu bifa standard eeggameen hojjetaa jira moo mee akkamii kan jedhu check gochuu jechuudha performance appraisal jechuun. It is an evaluation of employees current and potential level of performance to allow manager to make objective human resource decision. Kanaaf hojjetaan tokko performansiin isaa maal fakkaata haala hojii amma irra jiru kanaan jechuudha. Kanarra hundaa'uudhaan human resource managementiin tokko objectivii dhaabbata sanaa modify gochuun yoo irra jiraate modify gochuun akka irra jiru akeektuu cimaati jechuudha. So performance appraisal have the following main objective: one, to improve employee performance in the present job. Hojii amma irra hojjechaa jiru irratti performance isaa akka dabalu gochuu. To prepare employee for future opportunities that may arise in an organization. Hojjetaan suni dhaabbata sana keessatti opportunity garaagaraa gara fuulduraa isa banamaniif akka qophaa ta'e taasisuu yookaan immoo akka qophaa'u taasisuu. Provide record of employees performance that can be used as a base for the future management decision. Performance amma sana record gochuudhaan gara fuulduraaf akka beezii laayinii itti fayyadamuudhaaf. Performance appraisal is continuous process jedhee hojii yeroo tokko taasifamu miti jechuudha. Naaf yeroo performance appraisal hojjechuu ni dandeenya. It is one of the most difficult and important part of supervision actually. Salphaas miti jechuudha performance appraisal kun. Purpose isaa maayinni? Maaliif performance appraisal hojjechuun barbaachise? Feedback to employees. Dubdeebii hojjettoota sana kennuudhaaf ni fayyada. Provide feedback to employees about the quality and the quantity of the job performance. Quality isaa maal fakkaata? Quantity isaan hojjetan akkamii kan jedhu isaaniif dubdeebii kennuuf ni fayyada. Inni biraa self development. Hojjetaan tokko dadhabbiinna isaa irraa baree ciminna isaa immoo qabatee gara fuulduraaf influential akka ta'u yookaan immoo akka of fooyyessu taasisuufis ni fayyada jechuudha. Reward system. It can be used to administer merit based on compensation. Hojjetaan kamiyyuu badhaasa yookaan immoo onnachiistuu garaagaraa argachuu qaba yoo hojii isaa irra seeraan hojjete jechuudha. Personal decisions such as promotion, transfer, termination and made based on performance appraisal. Performance isaa irratti hundaa'uudhaan promotion yoo kan kennamu ta'e kennuu dandeenya. Transfer yoo goones yookaan hojii sana irra terminate gochuunis yoo jiraate performance sana irra depend ta'a. Training developmentiin akka barbaachisu akka hin barbaachifne bakka kamitti trainingiin akka barbaachisu hojjetaa sanaaf adda baasuufis performance appraisaliin ni fayyada jechuudha. Kanaaf performance appraisal hojjechuudhaaf steepoota sadii hordofna. Inni tokkoffaa set expectation or standard. Standard kaa'uudha jalqaba. Inni lammaffaa ongoing tracking and feedback. Haala hojii isaa sana track gochuu yeroo hundaa feedback ilaaluu isaati. Inni kaan immoo review progress annual appraisal isaa hojjechuu jechuudha.
Set expectation or standard gaafa jennu clear performance goal that an employee is expected to perform during the period must be set and an agreement must be reached. Hojjetaa fi hojjechiisaa performaansii dhaabbanni sun barbaadu sirriitti kaa'amuu fi irratti walii galuu qabu jechuudha. Hammana hojjette waggaa keessatti, ji'a keessatti, ji'a ja'a keessatti hammana hojjette mul'isuu dandeessa jedhee agreement irra gahuu danda'u qabu. So what position holder will do and how they will do it. Akkamitti hojjeta? Position kam irratti ta'ee hojjeta kan jedhullee yeroo sana kaa'u jechuudha. Kanaaf objectiviin baafnu yookaan immoo standardiin baafnu sun smart ta'uu qaba, specific ta'uu qaba, measurable ta'uu qaba, achievable ta'uu qaba, realistic ta'uu qaba yookaan immoo timely, containing a measurement of time. Should be aligned with the job goals and the objective of the organization or strategy, department or the work unit. Standardiin itti baafnu suni goolii organization yookaan immoo objective organization wajjin akkasumas strategy organization sana wajjiniti department yookaan work unit wajjin kan madaqu ta'uu qaba jechuudha. Inni lammaffaa ongoing tracking or feedback dha. Manager or supervisor should meet with employee on a continuous basis. Yeroo hundaa hojjetaa fi managerri wal argatee discuss gochuu danda'uu qabu jechuudha progressii sana irratti. Identify area for improvement. Bakka kamitti hanqinni jira, bakka kamitti fooyya'insi barbaachisaa kan jedhu waliin mari'achuu qabu. Modification ni yoo barbaachise goal yookaan aim yookaan objective sana irrattis waliin mari'achuu qabu. Coach on how to sustain progress or improve shared process. Coach danda'uu qaba managerri hojjetaa isaa jechuudha. Akkamitti gara progressiin isaa akka fooyya'u danda'u. The employee has a responsibility for tracking and monitoring on progress. Supervisor should identify source of information. Possibility include emails, financial report, customer feedback, participation on internal and external activity, participation in professional organization. Saaman kanneen irraa information argachuu danda'a jechuudha supervisor yookaan manager jechuudha. Based on this information, he can check the progress of the worker or employee. Sana booda feedback deebisuu. Feedback is best given in the private meeting between the employee and the immediate supervisor. Yeroo hundaa privately himuu danda'u qaba jechuudha. Feedback isaa hojjetaa isaatiif feedback sana guyyaa guyyaan yookaan immoo yeroo murtaa'e keessatti kennuufii qaba. And the discussion should focus on the fact that assess the level of performance, how and why the assessment was made, and how the employee performance can be improved in the future. Yeroo sana yeroo feedback kennuuf maaliif performance kennuun measure gochuun akka barbaachise akkamitti fi maaliif kan jedhu waliin deebisuu danda'u qabu. Performance employee sana bifa kamiin immoo sirreeffachaa yookaan improve gochuun gara fuulduratti akka danda'amus achumatti kaa'ee fi bira darbuu qaba jechuudha. Maintain and enhance self-esteem isaa maintain gochuufii qaba. Listen and respond with empathy. Wal dhageeffachuun jiraachuu qaba. Ask for help and encourage involvement. Wal gargaaruun jiraachuu qaba. Share thought, feeling rationally to build trust. Provide support without removing responsibility or to build ownership. Inni kuni baay'ee barbaachisaadha jechuudha hojjetaa fi supervisor gidduutti. Problem with performance appraisal. Mainly problem in performance appraisal kan jedhu ilaalla. Appraisers commit errors during appraisal error includes yeroo baay'ee namoonni performance appraisal hojjetan error hojjetu. Fakkeenyaaf inni tokko leniency error. Leniency error jechuun tendency to rate an employee at a positive or high end. Akkasumaan high end godhanii almost error free akka ta'e hojjetaa sana ol kaasanii madaaluun suni leniency jedhama. Central tendency jechuun immoo rating employee in the middle scale. Akkasumaan bakka average kennuu jechuudha. Akkasumatti osoo dandeettii isaa sirriitti madaaliin average bakka kun hammana hin gaafi jennee kennuun. Inni bira halo effect rating an employee only on one attribute sirriitti gadi fageenyaan hojii sana yookaan immoo performance isaa osoo ilaalin waanuma tokko irratti hundaa'anii performance isaa ol dabaluu yookaan immoo gadi buusuun suni halo effect jedhama. Isaan kun yeroo baay'ee exit exam irratti ni dhufu. Kanaaf sirriitti adda baasuu danda'uu qabdu jechuudha. Personal bias yookaan prejudice akkasumatti namaaf nama gidduutti appearance isaa irratti social status dressing isaa ilaallee maybe sex race isaa ilaallee ogummaan kunis rakkoo keessaa tokko. Midterm expectancy or Pygmalion effect and first impression effect wantoota jedhaman kanneen performance appraisal irratti rakkoolee ta'uu warroota danda'anii jechuudha. Performance appraisal method kan jedhaman ranking method, graphic rating scale method,
behaviorally anchored rating scale method and management by objective isaanan kunniin method of performance appraisal jechuudha. Kanaaf warroonni business management yookaan managementii baratanii fi human resource mataa koorsii kana akka major koorsiitti fudhatan naannoo kana irratti sirriitti xiyyeeffatanii yoo dubbiftan yookaan immoo hordoftan exit exam irratti fayyadamaa akka taatan abdiin qabachuudha. Ranking method gaafa jennu rank one employee by comparing the employee against every other employee. Simple ranking technique and pair comparison technique. Ranking gaafa jennu hojjetaa tokko hojjetaa biraa wajjin compare goonee sadarkeessuu jechuudha. Inni kun simple ranking ta'uu danda'a, pair comparison technique ta'uu danda'a. So ranking kuni probability qaba yookaan immoo hanqina qaba. Fakkeenyaaf difficult to do with large number of employees. Hojjettoonni keenya garmalee yoo baay'atan akkam goona. Difficult to make comparison across work groups. Employer ranked only on overall performance. Do not provide useful information for employee feedback. Sannan kunniin rakkoo isaati jechuudha. Inni lammaffaa graphing rating scale dha. Graphing rating scale compares each employee with fixed standard. Standard tokko keenye hojjetaa kamiyyuu standardii sanaan madaaluun graphic rating scale jedhama. Graphing rating scales consist of a job performance dimension to be rated on the standard scale. Kanaaf scale sana wajjin compare gochuudha jechuudha. Kuni bareeda jechuudha. Behaviorally anchored rating scale. Behavioral anchored rating scale is a sophisticated method in which supervisor constructs rating scale where each point on the scale is associated with the behavioral anchors. Kanaaf kun immoo supervisor umatu rating scale mataa isaatiin baafatee pointi garagaraa kennee fi sanaan madaala jechuudha hojjettoota isaa. This also another method. Inni ta'an immoo management by objective or MBO method. A process whereby the supervisor and the subordinates managers of an organization jointly identify its common goals, define each individual major area of responsibility in terms of the results expected of him, and use this measure as a guide for operating the unit and assessing the contribution of each members. Kanaaf isa kana immoo managerri fi hojjettoonni bakka tokko ta'anii maal common goal wayii baafatu jechuudha. Sanaan goolii sana irratti hundaa'uudhaan hojjetaa kamiyyuu responsibility garagaraa kennuufiitiin responsibility sana hammam baheera moo hin baane kan jedhu objectivii sana irratti hundaa'uudhaan madaallii kennamudha. The process of MBO is joint goal setting, periodic evaluation of the review and giving feedback. Processing is actually akkuma reefu jenne goolii tokko set gochuu danda'u qabu. Goolii sana immoo periodically evaluate gochuu akkasumas review gochuu qabu. Sana booda immoo feedbackii walii kennaa deemuu barbaada jechuudha inni kun. So benefitiin isaa inni tokko subordinate participate in setting their own goal or objective. Hojjetaan kamiyyuu objective setting gochuu keessatti gahee qaba. Kuni bareedaadha. Accomplishment of objective will motivate subordinate. Hojjetaan kamiyyuu objective sana gaafa fitu gammachuutu yookaan motivationii itti dhagahama jechuudha. By working closer with the subordinate, the supervisor will sets realistic objective. Now the strength and the weakness of subordinate. Now subordinate requirements such as resource, humans, material, financial resource, and the make objective appraisal. Waliin taanee hojjechuun isaanii kun wantoota hedduu isaaniif hiika jechuudha. Maaliif tokko isaanii ciminnaaf laafinna isaanii beekuu, wantoota isaaniif barbaachisee bakka hanqate reesoorsii barbaachisu, humna namaa barbaachisu, materiaalii barbaachisu, financial informationii garagaraa isaan barbaachisu walii hiikaa deemu waan ta'eef kuni baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkasuma garuu hanqina qaba. Hanqinni isaanii tokko MBO program takes a great deal of time, energy in the form completing part of manager. Yeroo baay'ee sa'aatii dheeraa fi energy guddaa gaafata. Difficult use setting quantifiable objective, superior push for higher objectives, subordinate may set lenient objective that can meet easily or unachievable higher goals just please the supervisor. Maaliif yeroo tokko objectivii guddaa irratti xiyyeeffata manager yookaan supervisorri. Kanaaf gara sanitti dhiiba waan ta'eef objectivoota xixiqqoo jalatti jiran irratti dhiibbaan uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa kana jennee performance appraisal irratti kan qooda fudhatu eenyu jedhama. Who should undertake performance appraisal? So immediate supervisors, subordinates, peers, customers, self appraisal and 360
degree appraisal waan jedhamutu jira. Isaan kunniin their performance appraisal irratti gahee warroota taphatanidha. Immediate supervisor gaafa jennu exactly manaajera jechuudha gabaabumatti. Sappoortii jechuun hiriyoota kan ka'e, peers jechuun akkasuma customer jechuun dambanyaa yookaan maamilli. Self appraisal jechuun ofumaan performance appraisal gochuudha. 360 appraisal kan jedhu ilaalla. 360 degree feedback jechuun it is the feedback in which employees are evaluated by everyone around them, provide a richer array of performance information on which the base can be proven. Kanaaf 360 jechuun hojjettoonni hundi sarkunaaf bifa ta'een taa'uudhaan tokko irratti hanqina jiru, cimina jiru walii ibsaa, performaansii walii gamaaggamaa jechuudha. Wal gamaaggamu jechuudha. Inni kun 360 degree performance appraisal jedhama jechuudha. So thank you very much for your nice attention. This is also the end of chapter 6. Kanaaf chapter 6 bifa kanaan xumurreerra. Chapter 7 irratti wal argina jechuudha. Kanaaf videoon keenya akkasitti tolaa jiru abdii qabna waan ta'eef seleksyoonii kan beeknu immoo laayikii fi komentii seenuu keessaniini waan ta'eef komentii nu kaa'uun dagatina. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan subscribe jechuu malee akka hin baane jechuu maaliif viidiyoo yeroo gadhiifnu akka kallattii maal isin qaqqabuu barbaadan subscribe osoo hin godhin baa'uun qabdanii jechuudha. Subscribe godhaa. Guddaa galatoomaa jiraadhaa.